لا لكن جل ما أرجو نوم كونوا أما لك عروف كوت فيد ومن تو كابي تلي كابي ومن تو ورك كابي ركتي أكل فندوي كابي ما ركوني وبلين تيا إن شاء الله تا أبا ما ميتا تا إلا كنوا بلين تيا بلين إسلامه ركون كابو فجأة وقول أبان كنا أبا مرة أمالي لقينا أكم أرجع جرتني لقى دبتوف نولي ورأس كيس اللي وربيا كنا اللي وجولين بيا أدا جرتولي ألا جرتولي هند أماني أبلي ينتي المان إسلامه كأورمو بيكوتنا من أكل قربا واني كمين كابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلينتي الإسلام دران درسة بالريج على وأن أما يسنير بربان كبري جالوان هند ربين ظالم سنركا دعائي نوغودا تاني سيت الأمر قبلينتي إنكم نجينكا كيس جرا ويا صديق نرفني أبا أكا نبينا ياكم كنو إجبايت إياتي إسا أمو أجت عذاب كيس جرا الكنيقويا دقيقة تكا فراهان أرغتوني دقيقة تكا عذاب جرو دنيا غرتني أنا كم تقول له موتوم منسودي بيجا كيسة تقولني بيجا كيسة نمسا أنا إسني اتحاد أجامو إمام إسكال أهم بوسنا كل إسني اتحاد أجامو نمون اللي مكا كنا نقدني اللي إيجا شو قبضني إسني اللي ورين على مولون كيسان أحمد إن قفدا نورة قفدا أبا ما فين هاتون السنة ويادا إفتو ده منا ستزينو نما فانا رمضو بتوكا قولتو متا كيسا قبوسا أمتا سني وجن أمتا أفانا مارا هسوا توكو واني قرتي لك أبو رشيدة ماركوس عامية جاولو بيج بودي نمشان جولي أورموتي نمسدي جولي أماراتي وبطل لا واني جدول لا تور دقيقة مبارك كلا مبارك دقيقة ننشرف الدعوات كشونا في بوسورة دو بوليستو Cubbuu sodaadhuu miti kun waan jiru warra gartee durriyyee gaara keessa deemtu jettee balaaleffatte durriyyee gaara keessa deemtu minama dalagatuudha biyya bahe akkami Ibrahim balaaleffannaan isaa kuni walloo jedhee balaaleffannaan walloo maqaa ta'e balaaleffate walloo jeeti boo Amir walloo jeeti akkamitti walloo jeeti warri gartee akka nu godha tuuri mubaarak daqiiqa walloo wayii jennaan siifin gaasha والله أكيد جت ستي مريت مبارك إلى أكيد جت آتي قربان جولة والله توكس نقول آجي أكس نقول جرا جنان آتي حتى تكارك كيس يعني في وكم بونو جت ليش أكنا جنا جو برباد مبارك أو والله فورا تولي تنتان كابونا كان ولا غارو إني جرو سكان لقيت أتي يوبرو تاتي لقيت أتي يوسف برا تشيزا لقيت دوكا بكرة أكن جدي كاني أرومو بكاتي أفان أرومو براتي Gepat lah. Orang mana je cuna desa tu. Kanas teh sanas. Gamalan mani tu je lah. Gamal tu komiti. Gamalan mani tu. Kadang-kadang kau laju nak kanao. Wanja dua sini enggak lu gayon tu pedes. Tu bida jalan tu pedes. Sini enggak lu dah kesan ini Mubarak. Habibi akasimit. Mubarak akasimit. Anak mak jolle wallo hatu jolle wallo malik. Inilah. Bodoh gefada. Ini famous tidak. Ini santai gama Kenya tak gama. Abo jarana ila Amir ati duga tu pada. Jalan duga tu pada. Ani Mubarak hakana matokoti Mubarak inin jaladda garu homo gurban jolle wallo tinamne kasnu goda jiru jennan nu hatto ta gara kesse atu bakkan kamnu je jolle wallo mata ga defte nyure isani mire o jolle wallo ti mire mali fakkanu mana garte Mubarak harras baru sobbole se kenya ni jaladda wana garte wajjin jirra garu homo hasan tattani fudattani ga kanu mana garte hasa kesse diddemo barbachisu daga nola garu homo wanjir Said
Said mungkin aksitti akka wanni itti fudhachuu dandeessanii inni tahame almihum mubaarakilleen dhufee isiniif deebii laateera deebii nuuf laatee jira waan ta'eef asumaan waan ta'e isaa hundaa'u barree jira yoo fedhalleen haa jedhu yoo fedhalleen haa dhiisu dhufee amma mubaarak jeedhaaf mubaarak jee wanni godhamu jiru wanni mubaarak goonu jiru mubaarak dhiise garuu hombo mubaarak goonu arrabse nam tokko makana maa waamu nutu godhaa jira gocha kana hin balaaleffannaa keechuu wayti lakkibbo balaaleffannaa hundi uusini bagalu dubbiin oromoon akkana godhe jiru kana afaan oromoo barate yoo ta'e malee balaaleffannaa isiniyyuu isinii jedhaana ana dhiisaati isiniyyuu oromoon akkana jiru godhu hin jiru sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru nuuf hubatu oromoon nama akkana godhu hin jiru kan afaan oromoo barate yoo ta'e malee kan afaan oromoo dubbate hundi immoo oromoo miti salaamu alaikum yoo isinii galate lakkinuun galatan itti bubaa waan hin jedhuun qaba kan afaan oromoo dubbate nama ajjeese oromoon jedhattanii fudhachuuf isin shiftaa nama qabee ajjeesaa jiru oromoon jedhattanii fudhachuuf oromoo miti afaan oromoo barate hin beeknu jedhaa isiniyyuu ana qofaa miti isinuu waliin ta'a balaaleffadhaa dhugaa isinitti himaa kuni maaruufa kuni sahii hammubee kuni sahii Dr. Amir waan hin jedhu asirratti jagnummaan hojii dabalee afaan inni miti yoo wannes akkatti dubbanne waan tokko waan osoo biyya kaniidha wakkatti haasa'e kuni haasaa siyaasaatu jira namni kun akkaanan itti yaadetti gaama sila akka inni jechaa jirutti waan inni jedhurra dhaabbannee haasonna malee Saidis akka jedhutti akkanatti hin dhaga'e inni immoo kan jechaa jiru dhuguma akkanallee jedhu jecha dachaati dubbiin siyaasaadha isinuhu anaa miti isinuhu waan kana balaaleffatu qabdanii nuhi miti jechuu danda'uu qabdanii oromoo bineensa godhanii fakkeessanii majaa godhanii ummatatti mul'isaaruuf jarri obboleesso ana wallaalle bar kana balaaleffachuun ni dandeenya nu illee ni balaaleffanna akka mubeen jiru karama mubeen jiru kana nu illee ni jenna jechaa turres garuu waan beekte wallaalle keerroo Bilisa keenya ke kala nagaan tura boon yaada sakiyya yeroo takka narraa fuudhu mubee asitti argamuu keetiif ummataaf agartee dhuftee deebii godhuu keetiif galatoomi ulfaadhu wanni tokkoffaan asitti akkaan ati dhiyaatu si taasisee fi isuma dhugaa rabbiitti ummanni kun afaan kan kee kanarraa haa hubatu warroonni duula guddaatu sirra banameera amma ati asii dhuftee deebii kana eefa deebiste wanni baname wanni kanatti agartee bakka bakkatti si galabbatan kunillee ni dhaabbata akka dhaabbatuufi ani immoo wanni gadi gara si gasheef akka ati dhuftee waan kanarra deebii gootuufi asi kana naa hubachuu akka naa hubattuun barbaada ummanni warroonni haxaa mana barachuun deema amma irraan dubbadha yoo waan kana hangara kootiin ijoollee walloo wannan mukisirraa jiru ilmaan oromoo miti saba biraaf yoo ta'u ani ilmi namaa tokko kan dhaqee rabbiin biratti waa'ee kootiif gaafatamu hin barbaadu haqa galchuu keessaniif haqnitiniif hagalu hadhas boris iftaanis namoonni haasaa olii gadi geessitanii alana immoo barana harargeetti na geessitan hin milkoofne harargeen warra galata dagatu miti harargee guutuun gadi beesin irra dhaabate ijoollee harargee wallaala walitti qabattanii natti kaaftani achumaan beekaan dhaqee beekumsaan furee tuulan dhaqee gastii nama tokko irra seenin dhaqanii dura dhaabatanii mubaarakitti bu'uun ija keenyatti bu'uudha jedhanii narraa dhorgani dhageessanii ammas karaa biraa ofii karaa arsiin mul'attu hin milkooftanu gara biraa dhaxxanu hin milkooftanu anni suuraan kiyya gaddeebi'uun wayii miti kabajuman ijoollee wallooti qabu fannuji mana gurbaan oolaa ammaa dhuna arrabsuu dhuna duuka dhufe kana argeera balan itti rabsamaa ture nama daalu manichi gatii ta'e fangaluu dhiise kottuu gali jedhani anaan miidiyaa guddifattaa abbo bideen biraa deemee mana Dr. Amir kan ammoo gatiin kabajuuf ol seenee mana ijoollee wallootiiti ijoollee walloodha an isin arrabsuus haamilee qabu isin arrabsuusi hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja isiniin dhaaddanna galatooma mubee anillee akka kana ijoollee sirraa hubatu barbaada dhageessee miti akka ijoollee waan kana sirraa hubattee waan kana Mubarak dhaabsata koon qaba. Indagaama sagaleen. Yeroo takka nan dubbadha Indiris qoy hin dubbatta qoy mubee nu hubachiisuu barbaada mubee jecha nan jedhu hubattee jirtaa min sirriitti.
Wanti nani gartee asitti gartee suuraan kee gara gashuu bira ga'eeni. Akka ati gartee dubbii tana dhuftee uummata kana ibsituuf. Uummataaf ibsitee لا أما جولي ولا إن جرجرتو أما جرجرينا كيس تفايد أماني أنان ربينو إربنا ندي رفي كأبدي ولا ليو قدي بي يوال قرصاتي أكسين جرجرتنو في قدي بي كانوا في سنتي فايد أماني نتقوفي نمني أجندا كان موكاسي هتوتا يا هتوتا ما نبنون دي ماجرا أما الرفو يسير رفو فانتوري الكني قويا جما بيتدي بولا بيتدي أكرا فيتين نكمني hagan qalladhe duutte jechuudha. Hattuun maallaqa shamarranii biyya Arabaa nyaattu. Ijoollee walloo miskiina dhattee walitti na buusuu hin dandeessuan. Dhumeera dubbiin ijoollee walleerraa. Gara biraa barbaadaddaa. Wushaa. Kottu mana bakka Mubaarak waa tokko wanni siin jedhu galatoomii dhaamsee ati dabarsite dhaamsa bareedaadhaa. Isinillee balaaleffachuu qabdu. Gocha kana isinillee balaaleffachuu qabdu gama lamaniitiin nuusa jetteef. Yaada baay'ee gaariidha garuu mana sanarras hin caqasaan ture waan tokko wanti ati achirratti akka hanqinaattani arge ka'umsa waan kanaa eenyutu jalqabe waan kana eenyutu nama kana aggaduu nama hawaalsisuu nama rarraasuu eenyutu jalqabe ishiisaan abbaan rasaasa harka namaatti qabsiisee qawwee afaan gubbaa nama kaayee 25 nama hawaalsise jara ishiisaan deebii laachuu fi dhabuun nama gadi gara gashanii kuma maallaqa Itoophiyaa 760 kana hawaalsise jaraa jechuudha. Waan kana ka'umsa saadhaa isaan tahuu hubachiisuu dhabu kana Idriso amma taanaan kan kana kan hin argee jechuudha. amma taanaan gara Oromootiin namni waan beeku dubbata miti la. Gara Oromootiin akka nama tokkotti akka taajjabetti an Oromoo qabee Oromoo qabees ta'ee Oromoo sa'aatii ana keessaa akkatti dubbatanu beekuunis barbaachisaadha. Jarri amma inni jarri bu'aa jiran koo namatti mataan jiranu sabaaf sablammoota Itoophiyaatti bineensa foon namaa nyaatu jedhanii himataa jiru obboleesso. Oromoo majaa yookaan waraabessa fakkeessanii siigalee sammuu namaa keessa galchaa jiru akka namni Oromoo jedhamnaan wuy jala nama jeesu jedhee sodaatu godhaa jiru jarri. Siingalle malee siigalee kanaaf eenyu arge ijoollee jara qabame jedhanii bu'aa jiranu dhageessanii eenyu arge akka Oromoo ta'e eenyu dura qabee eenyu booddee qabee miti warra ijoollee jaraa qabe kana akka Oromoo ta'e eenyu beeka dhageessanii namni beeku hin jiru soba kijiba ajandaadha bani sini kan ajandaadha baniti kana fayyadamaa jiru malee Oromoon nama qabe qabu ammas jalaa qabame malee sirriidha. Deessanii Sirriidha kun yaada Oromoon bareedaadha. nama jalaa qabamee jennaan yaa jira malee nama hin qabne. Ayyee baay'ee galatoomii ani tanuma si hubachiisuu fi yoo qabee jiraate Ijoollee wallaalli tokko immoo nama qabneerra nama qabuufi jettanii aariidhaan guutamtanii utuu nama jaraan qabeen qabneerra jettanu dhaabbadhaa. Oromoon nama qabee of hirkaa qabu hin qabu. Tokko ijoollee walloo soto ma Oromoo miti walloon qobaatti akkamitti wallootu jenna. Ilmaan Oromoo yoo kacarraa ta'e Oromiyaa keessatti kan afaan Oromoo barate yoo ta'e yookiin immoo akkuma ta'etti kitaaba irraa yookiin asxaarraa kan barate yoo ta'e malee yoo afaan Oromoo dubbataa qabe. Kan afaan Oromoo dubbate hundi immoo Oromoodha. Oromoo Keeniyaa jira. Oromoon biyya duniyaa kana irra jira. Beektanu malee. Galatoomii yaanni kee guutumaa guutuun nu galee jira galatoomii yoo innummaan jedhame sun yoo jiraate ijoolleen miira keessa isheenee tahaa. Ka'umsi isaa sun jara biraa dhufee san akkasitti hubachuu qabna yaadi kee baay'ee naaf ta'ee jira galatoomii sin jedha yee gadi sinirraa bu'aa nama biraa galcha. Anis deeme galatoomaa ulfaadha. Maal maqaan isaa ijoollee walloodha. Isin arrabsine isin arrabsuufu haamileen qabu. Akkasitti naa hubadha. Isinin jaalladha isinin kabaja. Mooditara mana kanaan isin qabu. Deebisee immoo hattoonni tokko milkoomne milkooftanu ganaanu bira gahaa jira.
himannaan kun lafa dhiphiseera Mubaarak geemii dhiisee faayidaa isaa dhiisee nurratti bobba'ee jira yoo eessaan deemne nu baasaa walloo arrabse jennaa ምናምን ድራማ ተበላሽ ከሲቲ ኛታሜራ ቹዳ ዮሌ ወሎ እንጀነ እስኒን እንጀዱ ዋናን ሳኒ ካናን በርባዴ ዋናን ሳካት ዮሌ ዳል ዴቢ ጎቱፊ ማለፍ አካወን ኩን በበለን በርባዳኒ ዮዲ ከዶክተር አሚር ዮዲ ከላ ላላ አነመሩ ፈ እንጀነ ጀለ ነምቲ እንጀት ተጀለስ አፋኑ ማኒ ሜምቲ አንቺ አፋኑ ማኒ ሜምቲ ዮራ ጋምበር ሬፈማ ቪዲዮ ሰገሌ ኮቲን ሲሩፈ ነዋመዱ ሱራኪ ያሚቲ ከማቲ ኪ ጀጉቱ ሲከና ገዴቢ ሲበረታይ አረብሲ ላሙቤ አኒ ወላሂ ዋን አከሰታ አይሌ አባቶ ፊማሌ ነገፈኑ ዋና ትገርቴ በቃ ዋና ቢየክቱ ባካ ተሰዱ ቱኒም ቢየ ከዋንቴ ከናፊ አካት ዱፍቴ ጆሌ ከኡመታ ከዲስረ ዱሌፍ ያዳ ገርቴ ሁበተማ ተከኒ ቱፊ ካና በርባዴቲ ገለቶ ሚልፋዱ አስማን ሞ wanta biraa irraan qabnu sin jaaladha sin kabaja jecha teettele sirriidha qubee waan jaaladha sababii walloo qubee waan jaaladha yaasin si barbaada kottu yaasin mana banuufani kottu yaasin dhageesse yaasin mana banuufani kottu ajandaa jira qoy yaasin tolee nana jedhu qubee waayyuu kanan jaaladhuan sababii wallooti dhageessani qubee waarraa ka'uyyuu kanan jaaladhu waa wallo kan jedhu gati teevani qubee waayyuu jaalladha ummata dhageessan miti warroonni gartee Mubaarak irratti duulaa jirtan akkasitti isin deebisee jira galatomuuti amma booda waa'ee isaati isin keekina Mubaarak jechuun abbaa miskiinaati duralleen har'as burus akkasitti ni jaalannan rawaan ልጁ ተያዘ አለቀሰ ላሰማሽ ድምፁን ነይ በእናትሽ የኔ ቤት ነይና ተያዘ እስር ቤት ገባ ሌባው አስይዤዋለሁ لا 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 دي فما لك شو مربادون جولي والله ولا كيبو سيدين جالت تشاو تشاو galatomi fat akka sinti keessanu warroonni asitti hordofaa turtan Dr. Amir galatomaadha alfaadha wallahi waan baay'ee guddaa goote nama akkasi fiddee nama gartee wanti kun beeta kutarraa kutaa qaqqabuu danda'a tasgabbeessu akka kanan argee baran ulfaadhu ammallee beeki rabbisi haa beeksisu namni ammoo nuti qaama waliiti akka hamtu nu jidduu seenu barbaannu tana keessa diinnu nu seenuu danda'a warri gurra qabu waan Mubaarak jedhus dhaga'ee jira ajandaa qabatanii deemanis dhaabuu qabanii yoo rakkinnis jiraate ilaaf ilaadhaan akkasii wal dhageeffachuun gaariidha ture galatoomii ulfaadhu ammallee rabbisi haa beeksisu hin jedha biroo kiyya. Galatarraa fi qaalii koo maaliifin namni wal hubachiisuun ammum kana bakka hedduutti babal'ateetiin arge yeroon riibaa ka'u techi guutuun bakka agartee galabbatanii irraa keekaa jiranii maal balleessennaan akkana jedhee akkas jedhee eef akkas ta'ee anilleen dubbiin isaa kun haqiiqaa ta'ee fi ta'uu baatee amma hubannoo jala oolchinutti anilleen isa agartee akka inni dhufu taasisuun qaba jedhee asitti gara galcheenis mana kiyya banadheeti dhufee deebii kenneefii jira wanni kun akkam hin babal'anne asuma takka karaa gabaabaa takka dhaabdan barbaannaa jechuudha. Mubaarak hundi keenya ija keenya ni beekan illeen irraa dhaabbadha jechuu barbaadeeti karaa gabaabaa dubbiin inni dubbatu siistamaan dubbate siistama inni fayyadamu san immoo waliin fayyadamuun keessan dirqamaa jechuudha. Akkas kanas jechuu barbaada galatooma ulfaadha. Ayyee galatoome Dr. Amir unat ijoollee nama kan asumayyuu fiddee akkas jechuun kee baay'ee gaariidha beektee akka nama kaan irraa baatee waa tokko tun dalagin dura akka inni dhufu godhuun keeyyuu nuuf guddaadha atillee ilma Oromooti nuuf jiraadhu bakka jirtu hedduu si kabanya galatoome dhugaa asin jechuu sin jedhuun qabu hedduu si jaalladha karaa kooti nagaan budii nama okay galatoome ulfaadha ayyee galatooma hundi keessanuu maasiraadha ayyee waan irra murteessinetti murteessidha. Ani amma akka ijoollee wallootii miti kan inni haasa'u. Dhaggeeffadhaa kaafalitti naaf isin gurra ilaammaa isin dhaggeeffachuuf jiraame. Maaliif dabare daqiiqaa diidama hin dubbanne bara. Garuu waan tokko jira waan dhugaa jiru waliin hin qabne. Mucaan kun yoo badii qabaates badii itti murteessina adabbii yoo ta'es adabbii itti murteessina waan ijoollee walloo osoo hin taane ani walloo Oromootti hin beekaa waan amma walloo fi maarree jaan kanatti naman waan. Oromoodha bakka ijoolleen Oromoo waan itti murteessu jeetti naman. Garuu waan tokko jira. Namni yeroo wanta jenne akkanatti itti gadi teenyaa osoo hin taane
gaafannee waan itti murteessuu qabna. Garuu namni amma fakkeenyaaf nama ijoollee walloo waan feetan jettan isin irra laallu akkana godina sanitti jechuudha. Diina jidduu jirtan naaf gala. Garuu ijoolleen taan waan tokko tokkos meesuu ta'a jennu. Haanee akkasii wal muruu kana gisee waa balleessine akkasitti wanti irraa ol baasannu waan takka amma dura hojjetee hin beekne tokko wal godhuun kunis sirrii miti na jibbitanis na jaalattanis. Arras waggaa 5 waggaa 10 waa hojjetee guyyaa tokko yoo dogongore waa guyyaa 10 sanis irraanfachuu qabu. Hubannoo keessa naquu qabna. Garuu badii akkanaas heeraa fi seeraan gaafatamuu qabu. Akkasitti wal hubannaa haa deemu. Gisee waa dubbannu negatiivii nutti fudhatanii karaa biratti safaan nuun jallisina. Waan ammaa qofarraa waan ijoollee keenya kana wareegama guddaa nama kafarchiisa dhugaadha. Wareegama amma inni dhiifama yoo dubbiin tun dhugaa taate inni dhiifama jeedhaaf miti. Maqaan walloo naannoo Amaaraa san keessatti taargeeta seenee eessanaaf gala. Garuu akka achirraa isaa qabuus inni maal hojjechuu qaba. Kanarratti waliin haasa'uu qabna. Garuu lafaa kaanee hunda kutaa 11 irraa fiseene hunda akka nama gurbaan waan takka hojjetee hin beekne akka waan takka Muniira keenya ati kabajamaadha waan si gaafadhuun qaba. Ila waan si deebisuu qaba. Abboo gaafii waliin gaafatinaa yaa ijoollee keenya gaafii. Ila gaafiidhaan miti waan deebisuuf hin qaba. Maal taatan Muniira ila wanni gootu habibi ati nama kabajaa qabu nama hedduu tokko gaarii namaati garuu Mubaarak gaafin ani gaafadhe itti himnee waan inni jame guutuu dhagaheeti Dr. Amir fide eega fide asi Mubaarakani kanan jenne jennaan faamesummaa hoo taate waa kennuu hoo taate namni waa hin kenna biyyaadhamaa jira waa kennuu namaan danda'a garuu Amir gaafin ani gaafadhe gaafin Mubaarak ati kana gootee kana jettee kanan jenne jennaani karaa bahu dhabee ani gartee qaama siyaasa fan akkas jee naan jee akkamitti siyaasa akkam jaa hoggaa duroo kanuma hin jenne naan jee ati Mubaarak jara ol nattee